Faabiyaan Ruizii fi Gaavi Speen waliin waancaa waan mo'ataniif kennaa timaatimaa argatanii. Speen waancaa addunyaa mo'attee erga galtee taphattoonni kennaa adda addaa argachaa jiru. Akka mootummaattis biyyoonni taphattoota isaanii injifannoon galaniif kennaa qopheessan jiru. Kanneen tokko ollaa fi ganda dhalootaa irraa argatan garuu nama raajaa. Faabiyaan Ruizii fi Gaaviin waancaa addunyaa Ameerikaatti xumurame erga mo'atanii yeroo magaalaa dhalootaa isaaniitti deebi'an kennaa isaan hin eegnetu isaan eege. Lamaan isaaniiyyuu magaalaa xiqqoo Los Palacios Viilaa Firaankaa jedhamu keessatti dhalatanii guddatan. Magaalli kun bulchiinsa Siiviyaa jala taatee uummata 35,000 qofa qabdi. Galma magaalattii keessatti simannaan Gaavii fi Faabiyaan Ruiziif godhameera. Taphataan PSG Faabiyaan Ruiz tapha xumura Arjentiinaa waliin taphatan irratti jalqabarra hiriiree taphate. Gaaviin taa'umsa jijjiirraa irra ture. Lameen isaaniiyyuu meedaaliyaa isaanii diratanii yoo deeman jiraattonni magaalattii ba'uun isaan simataniiru. Gumaacha isaan garee biyyaalessaa isaaniif taasisaniif jecha akka galataa fi kennaatti timaatimii baay'eetu isaaniif qophaa'e. Faabiyaan Ruiziif timaatimii kiiloogiraama 85 akkasumas Gaaviif ammoo kiiloogiraama 68.5 ta'utu kenname. Akka aadaa waliin jireenya hawaasa magaalichaatti kun haalatti nama jabaa biyyaaf bu'aa buusettiin galateeffatanii fi beekamtii kennanidha. Kun yeroo jalqabaaf waan magaalicha keessatti raawwate miti. Bara 2024 yeroo Speen waancaa Awurooppaa mo'atte akka kennaatti timaatimiin taphataa duraanii Maanchister Siitii Jiisas Naavaasii fi Faabiyaan Ruiziif kennameera. Galmi ispoortii magaalichaa maqaa Jiisas Naavaasiin moggaafameera. Dirreen kubbaa miilaa magaalicha keessa jiran ammoo Gaavii fi Ruiziin moggaafamuuf jedha. Manni maree magaalichaa galmi guddaan maqaa sadan isaaniin waamamu akka ijaaramus ibseera. Taphattoonni kunneen dhalattoota lafaa dhufanii fi dargaggoota amma jiraniif fakkeenyummaa guddaa kan qaban ta'us ibsameera. Kanaaf taphattoonni maqaa magaalichaa waamsanii fi sadarkaa idil addunyaatti gahumsa guddaa agarsiisan naannicha akka ba'uuf gargaara jedhe bulchiinsi magaalichaa. Speen goolii Ferran Torres lakkoofseen 1-2 Arjentiinaa mo'achuun shaampiyoonaa taate. Chaanaalii kanaan gammaatti subscribe godhaa. Kennaa taphattoota lamaan kanniiniif kenname akkamitti ilaaltan yaada keessan koomentii keessatti barreessaa. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.